Shamarka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsiyamboo akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kiyyaa galata waaqayyoo nagaa keenya baay'isee Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u isiniin jedha. Ashama harka fuunee akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kiyyaa galata waaqayyoo rabbii galanni haa ta'u isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Kaaba kibba lixara warreen jirtan warreen Obsiyamboo YouTube jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kiyyaa galata waaqayyoo. Badeen turee dhufe immoo kunoo har'a deebi'eeran isiniin jedha. Har'as wanti deebi'eef immoo xiqqoo ishii yaaduun dhiira. Nama tokko nama cimtuu nama baay'ee fakkeenya ijoollee keenyaaf taatu tokko waa'ee ishii isinitti himuun dhufe. Maybe turuu hin danda'a garuu ani miidiyaa baay'ee fayyadaman ture. Kanaaf har'an argee har'ayyuu keessaa amman arge jechuudha galgala kana. Kanaaf anis amma dandeettii kiyyaa yoo inni immoo wanta narraa heegamu amma oromummaa bukkee dhaabbachuun qaba jedhee ani kan shiyyuu toon ta'in mucayyoo shiidhaaf viidiyoo hojjette tokko argee anis achumaan hordoftoota kiyyaa maaliif hin geenye nama akkanatti fakkeenya gaarii namaaf ta'u nama jabduu nama cimtuu mucaa ishee baattattee hojii garaagaraa bohaarsu diraamaa garaagaraatiin yookiin immoo piraankii garaagaraatiin abbaa warraa ishee faana dhuftee nama jajjabeessitu kana akkamittiin kuni miidiyaa isheen jalqabde irrattiin maafan hiriyoota kiyyaa waan hordoftoota kiyyaan hin geenyeef jedhee dhufe viidiyoo kana immoo dhaggeeffachuudhaan dursa like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jira. Innis fayyoo jaalalaati. Fayyoon jaalalaa maal taate yoo jettani akkuma beekamu miidiyaan fayyoo jaalalaa jedhamu adabbii jala jira jechuudha. Adabbii ji'a 3 adabbii jala jira jechuudha. Ijoo ko namni nama guutee miti yookiin immoo waan hojjetu dhabee miti. Hojii kana kan hojjetu. Guyyaa gaafa tokko itti nama tutun bohaarsitu faayidaa irraa argachuuf mucayyoon kun xaartee laffaatee 50 fi amma ta'e irraan geessi kinoo adabbee jechuudha YouTube ishii. Kanaaf immoo hordoftoonni kiyyaa warreen miidiyaa ishii hin arganne amma woonaatti jechuudha. Miidiyaa ishii san argachuudhaaf kakuu YouTube kan jedhu wanti koomentii jalattiin isin maxxansa viidiyoo kiyya jalattiin share nan godha. Channel kiyya jalatti share nan godha dhaqaatii maatii ta'aa fi walaa jajjabeessinu aamilee haa taanuu feene isinii jira. Akkasumaan warreen akkasitti fakkeenya gaarii hojjetan hedduu isaanii jiru. Garuu immoo akka mucaa kanaatti namni viidiyoo sirnaa viidiyoo waan qulqullina qabu biyya keessatti galee hojjete hin jiru. Mucayyoon kun yeroo biyyatti galtoo amma ishiin ittiin galte bitu 1,000 subscribe ishii 1,000 yeroo biyya galte abbaa warraa ishee faana dadhabdee mucaa ishee faana mucaa ishee baattattee nu bohaarsuudhaaf guyyoota hedduu hin taarti. Atoo kanaan jiru maaliif akka adaben beeku YouTube ishii fayyoo jaalalaa kan jedhu adabbii jala jira. Hordoftoonni kiyya warreen ishiidhaaf maatii hin taane chaanaala ishii kana kakuu YouTube kan jedhu viidiyoo kiyya jalatti yookiin chaanaala kiyya jalatti share nan godha. Liinkii sana qabadhaatii dhaqaatii maatii ta'aa fi walaa jajjabeessinu isinii jira. Walmalee homaa hin qabnu Oromoo kiyya. Anna akkasin isin jedha kanattiin immoo mucayyoo kanarraa namni fakkeenya hin fudhanne jira jedhee hin yaadu. Anaaf illee ishii tokko fakkeenyadha fayyooni. Yeroon biyya gandaa keessa jiru yeroon akkasittiin itti dadhabaa turre sana YouTubeen baay'ee dadhabbii qaba. Dadhabbii isaa beektu batalaa yeroo sa'aatii guutamu fa'i maal akka nama godhu waan hunduma isaa beektu waan isinitti mun qabu warreen waa'ee YouTube beektanii jechuudha. Kanaaf yeroon akkasitti itti dadhabu anaaf illee fayyootu fakkeenya ta'ee jechuudha. Ijoollee hedduuf immoo meebi ammayyuu fayyoon fakkeenya ta'aa jirti. Biyya keessatti gartee lakkaa hojjechuu hin dandeenya hamma jedhamurra jira jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Walaa jajjabeessinu dhaqaatii maatii ta'aaf isiniin jedha. Akkasumaan immoo anillee mataa kiyyaan warreen share naaf hin goone warreen like hin goone yaani isin bohaarsaa hin jiru ayinoo. Video normally xiqqoo ishee qaaduu qilleensarraan kan ka'e biiziidha. Kanaaf wanti isin bohaarsu wantoota garaagaraa wanti hojjedhe gadi dhiisee isin komaddu isin jiru. Kanaaf waliif fakkeenya haa taanu walaa jajjabeessinu isin jedha. Akkasumaan immoo akkan isin wanti hin taane beekaa kadhatanii share like gootaniif nan amana. Obbolootan kiyya fayyoo jechuun dhugaa rabbii dubbachuu fi amma miidiyaa irratti nama arge keessatti nama guyyaa gaafa tokko tirfii bahee namatti dubbanne nama guyyaa gaafa tokko haadha namaa yookiin wantoota garaagaraa jedhee nama hin arrabsine
fayyoon fakkeenya dubartootaaf taati jedhee abdii kan hin qabudha jechuudha. Warreen koomentii irratti ol baasanii nama arrabsuu hin jira. Koomentii irratti ol baasanii waan baay'ee dubbachuu jira. Garuu mucayyoo kana guyyaa gaafa tokko ishee dhaabee nama komatu, ishee dhaabee nama arrabsu hin beeku, rakkoo hin nadabeef hin beeku jechuudha. Garuu dhugaa rabbii dubbachuu fi yeroon viidiyoo ishee kana ishiyyuu miti maannoo mucayyoo kadirri yuutuub immoo nama mucaa harsiitiin natti fakkaata. Ishiitu viidiyoo hojjetee fi kan ishii chaanaala nan qaba. Kan shirraan argee jechuudhaanis akkasumaan immoo warreen kaanis dandeettii qabdaniin miidiyaan kiyya xiqqoodhaan jedhina. Miidiyaa ishii kanarratti sagalee ta'aa fi ajajjabeessinu isa kanaan bukkee dhaabbannu yoo inni sun deebisuu danda'a hafuus danda'a waa'ee yuutuubuu homa beektuun dhumti keessanuu. Kanaaf isa sanaan jajjabeessinee bukkee yoo dhaabbanne mucaa kana hamileen bu'uu hin hafan isinii jedha. Kunni waliin jajjabeessin taana eenyu waliin jajjabeessuun isinii jedha. Kanaaf mucayyoo kana kakuu YouTube kan jedhu kana dhaqaatii jajjabeessan isinii jedha. Yeroo viidiyoo hojjedhaaf hin tuffatina. Amma fakkeenyaaf kan kakuu sun kan kiyya caala YouTube. Garuu waan qabduun nama gargaaruun xiqqaadha jettee tuffachuu dhiisuudha malee hankiyya xiqqaadha maaltu sagalee ta'aaf yoo inni maaltu dhaqee ana bira maatii ta'aaf jettee yaadeen nama 1,000 qabaadhu 3,000 qabaadhu. Kuma wayyuun guutiin qabaadhu viidiyoo hojjedhuuf namni 2-3 si biraa dhaqee yoo ishiidhaaf maatii ta'e ishiidhaaf deeggarsa. Kan si bira jiru ishii bira jiraachuu dhiisuu danda'a. Kan na bira jiru immoo si bira jiraachuu danda'a. Kan ishii bira jiru immoo na bira jiraachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf mucayyoo kana jajjabeessinu sagalee haa taanuu fi waliin keenyaaf waliif haa dhaabbannu. Warreen gurguddoo miidiyaa gurguddaa warri qaban amma gara yuutuubii kana yoomtuu hin jiru. Hin beektu tiktookii irra kan jiru namni kan jiru garuu wanti tuffatame booddee akka ka'uun dagatina jalqaba ho'ee ture tiktookiin hin dhufin. Edda tiktookiin dhufe immoo yuutuubiin dagatamee jira. Siniin jedha yuutuubii wanti dagatameef immoo namni wantoota gaarii hojjechuu dhiiseef osoo hin ta'in haalli biyya keessa jiru immoo hordoftoonni biyya Itoophiyaa keessa jiran wantoota sekendii gaggabaabaa xixiqqaa kana wantoota intarneetii jalaan finne daataa jalaan finne kan hordofanii jechuudha. Jalqabama fakkeenyaaf yeroo tiktookiin hin jirre dirqama waan ta'eef yuutuubii gatii guuttatanii yuutuubii irra seenu. Amma garuu sekendii muraasanii birrii 15 daqiiqaa 75 bitatu. 75 kun immoo yuutuubii irra seente dafeessi jalaadhuma. TikTok yeroo seente garuu baay'ee siiftu. Kanaaf hordoftoonni baay'een biyya keessaa yuutuubii hordofaa jiran. Biyya keessa hordofaa jiran jechuun yuutuubiin ilaalamaa hin jiru jechuu kiyya miti. Yuutuubiin ilaalamaa yoo jiraatu malee akka durii miti. Akka durii irratti hordoftoota hedduun qabu yuutuubiin. Kanaaf siniin jedha hordoftoota kiyyaa fayyoo kana jajjabeessinu siniin jedha. Warreen immoo biyya galanii akkuma carraa ta'anii akkuma keenyaa dadhabanii sa'aatii isaa guutanii subscribe guutanii biyya keessa ga'anii immoo haalli isaanii mijachuu dhiisee YouTube isaanii dagatan jiru obboloonni dagatan jiru jechuudha. Isaan keessaa fayyoon immoo lakkii hin dagadhu akkamittiin jalqabni kiyya kamiidha jalqaba kiyya maafan jalqabee dhumni kiyya maalirra ga'uu qaba jettee mucayyoon kun jabaattee hojjettee miidiyaa kana guddistee yeroo amma sa'aatii kana ga'ee ani ishii dhiisiiti anumti ishiin xiqqoon kun iyyuu dhugaa waaqayyoon jedha anumti ishiin miidiyaan xiqqoo kun guyyaa gaafa tokko meeseejii wayyoo natti erge maal ta'e laatan irratti cufamu laa ta'e sammuu kiyya wanti na taa'e jedha innaa warra maallaqa irraa nyaachuu bare dhiisaati jechuudha warra maallaqa irraa nyaanne iyyuu innaa kanaaf mucayyoo kanaa jajjabeessinuu sagalee ta'aa fi viidiyoo hojjedhaaf isinii jedha garuu ani wanti jechuu barbaadu namni tokko yaada mataa isaatiiti kan burqisiisu waan isa baasu waan isa nyaatu kan baasu malee waan siif ta'u fakkeenya sii kaa'uu danda'a malee hojiirra kan oolchatu siidha. Anas ta'e sii jechuudha. Anaan fakkeenyaaf wantoota bultii irratti wantoota gaa'ilaa irratti wantoota tokko naaf galee dubbachuu danda'a. Osoo naan galenis immoo dubbachuu danda'a. Warreen waa'een gaa'ilaa galee dubbatanii fi warreen waa'een gaa'ilaa yoo inni waa'een jireenyaa akkam akka ta'e dubbatanii fi yeroo tokko baay'ee na ajaa'iba miidiyaa kanarratti jechuudha. Kunis miidiyaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboloottan kiyyaa ani isin hin jedhe fitoon ta'in ofii keessanii sammuu keessanii itti yaadee mucayyoo kanaaf akka maatii taatan abdiin qaba. Maaliif yoo jettani mucayyoon kun yeroo kamiyyuu yeroo qoosaa garaagaraa sabba warra shifaan haftee yeroo itti nu bohaarsitu jira yeroo itti sammuu keenya boqochiistu jira. Ani biyya gandaan ture hordofaan ture. Idduma biyya keessa galeellee yeroo tokko darbee nan hordofa jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun hammallee jirti kakuu yuutuubiidhaan jirti. An fakkeenyaaf maafan waa'ee gaalaa wantoota garaagaraa isinii kaasee hojjettani mucayyoon kun gurbaa yaani fayyoon kun
waan hundumaa waan ishii mudates waan ishii mudannes waan gaa'ela keessatti biyya gandaatii dhufanii yoo miidiyaa irraan baranii nama sana baranii gaa'ela keessa seenanii maal akka ta'e abbaa warraa ishee faana nu dabarsaa turte. Kanaaf mucayyoon kun nama cimtuudha. Bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Jajjabeessaa fayyoo yaani waa biraa jechuu hin danda'u. Waaqayyo bichaan lifaatii kee lafatti hin balleessiini. Rabbi siifaa deebisu si jedhama waa biraan danda'u waan jechuu dandeenyu sin jiru kanumaadhaan isiniin jedha. Hordoftoottan kiyyaa viidiyoon kun yoo isinitti tole like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa. Eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu. Shalom like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha. Adaraa kiyya immoo hin dagatinaa. Viidiyoo hojjedhaa fayyoodhaan isiniin jedha. Galatooma.